Yohaannis boqonnaa 9:13 baafadhaa. Soft copy isaas kan of harkaa qabdan ta'uu kitaaba isaas Macaafa Qulqulluu kan of harkaa qabdan jechuudha. Baafadhaa. Akkas jedha. Jarri yommus namicha dur jaamaa ture sana fuula warra Fariisotaatti itti dhiyeessan. Guyyaan Yesuus biyyoo dhoqqeessee ija namichaatti namicha jaamaa bane guyyaa Sanbataa ture. Fariisonni immoo attamitti arguu akka danda'e namicha in gaafatanii, namichi yommus inni ija koo irra dhoqqee kaa'e, ani immoo nan dhiqadhe nan arges isaaniin jedhe. Fariisota keessaa jarri tokko namni kun guyyaa Sanbataa waan hin eegneef nama Waaqayyo biraa dhufe ta'uu hin danda'u jedhan. Isaan keessaa kaan garuu namni cubbamaan attamitti milikkita kana hundumaa hojjetee agarsiisuu danda'a jedhanii kanarratti yaadan gargar ba'an. Kana booddee warri Fariisotaa namicha isa jaamaa ture sanaan waa'ee isa ija keessii banee kanaa maal jettaa jedhan. Yommus namichi inni raajiidhaa jedhee deebiseef. Yihuudoonni ammayyuu namichi kun jaamaa akka ture akka inni arguu danda'es hin amanne. Kanaaf abbaadhaa fi haadha namichaa isa arguu danda'e kanaaf ofitti waaman. Warri waamaman kanaanis inni kun ilma keessan isa isin jaamaa ta'ee dhalatee jettanii amma immoo attamitti argaree jedhanii gaafatan. Abbaan isaa fi haati isaa deebisanii akka inni ilma keenya ta'e jaamaa ta'ees akka dhalate hin beekna. Amma attamitti akka arguu danda'e hin beeknu. Yookiis eenyu ija isaa lachuu akka baneef nu hin beeknu. Inni nama ga'aadha. Innumtuu waa'ee ofii isaatii hin dubbata. Isa gaafadhaa jedhan. Abbaan isaatii fi haati isaa Yihuudoota waan sodaataniif kana jedhan. Namni Yesuus Masiicha jedhee dhugaa ba'u tokkummaa mana sagadaa isaanii keessaa akka baafamu Yihuudoonni sun irratti walii galanii turan. Sababii kanaaf abbaan isaatii fi haati isaa inni nama ga'aadhaa isa gaafadhaa jedhan. Ergasii Fariisonni namicha jaamaa ture sana si'a lammaffaa waamanii ati dhuguma dubbachuudhaan Waaqayyoof ulfina kenni. Namni kun cubbamaa akka ta'e nu hin beeknaa ittiin jedhan. Namichi immoo inni cubbamaa ta'uusaa ani hin beeku, waan tokkicha duwwaa nan beeka. Ani jaamaa ta'een dhaladhe amma garuu nan arga jedhee isaaniif deebise. Kanarratti isaan maal siif godhee attamitti ija kee sii banee jedhanii gaafatani. Inni immoo kanaan dura ani isinitti himnaan dhaga'uu diddan. Maaliifis ammas dhaga'uu barbaaddu? Tarii isinis immoo bartoota isaa ta'uu feetu jedhee deebiseef. Fariisonni kanarratti namichatti oori'anii situ bartuu isaati, nuyi garuu bartoota Museetii. Waaqayyo Museetti akka dubbate hin beekna. Namichi kun garuu eessaa akka inni dhufe iyyuu hin beeknuu jedhaniin. Namichi immoo deebisee inni ija koo anaa bane. Isin immoo eessaa akka inni dhufe iyyuu hin beeknuu jettu. Kun nama dinqa. Waaqayyo warra cubbamootaaf akka hin dhageenye hin beekna. Nama isa sodaatuuf jaalala isaa isa raawwatuuf garuu hin dhaga'a. Durii jalqabee namni nama jaamaa ta'ee dhalate akka bane dhagaamee hin beeku. Namni kun utuu Waaqayyo biraa dhufuudhaa baatee waanuma tokko hojjechuu hin danda'u ture isaaniin jedhee. Isaanis immoo deebisanii ati guutummaatti cubbuudhaan dhalattee nu barsiiftaa jedhaniin. Yommus namichi tokkummaa mana sagadaa isaanii keessaa hin baasanii jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ergaa raajii gooftaan laphee koo irra kaa'ee isinitti dubbadha. Isa kana deebitanii ofirratti dubbattu. Jijjiiramtee of agarta. Mee amiin jedhame? Mee nama si cinaatti naa garagalaate jijjiiramteetu of agarta jedhaane. Jijjiiramteetu si argu naa jedhaane. Of qabadhuti jijjiirameen of argaa jedhame. Siif hin taa'ameen. Kanaaf sirriitti sagalee kana duukaa bu'aatii dhaggeeffadhaa. Seenaa kana bal'inaan ni beektu. Boqonnaa 9:1 kaastanii olaaltan gooftaan Yesuus utuu darbu namicha kana arge. Karaarra deema gooftaan waan ta'eef namoonni rakkatan immoo yeroo baay'ee karaa irratti achi ba'anii taa'u. Rakkinatu goodatti nama baasa. Rakkinatu ija xiqqaaf guddaa keessa nama laalchisa. Namni utuu rakkatu ta'ee
harka namaan laalu hojii isaarra oola. Sababii rakkinaa karaa irratti ba'ee ta'a. Karaa namni irra ol ba'ee irra galu. Kanaaf namichi kun dhalootaa kaaseetu rakkina cimaa tokko qaba. Fooniin isaatu ija agartuu isaatu qabamaadha. Jaamaadha jechuudha. Homaa arguu hin danda'u. Guyyaa balkan isaaf tokkichuma. Dhiyee bari'ee hin beeku. Sagalee namootaa hoo dhageen ala. Rakkoo guyyaa dhalootaatu irra jira. Dhalootaa kaasee. Aadaa saba sanaa keessatti garuu daa'imni tokko naafa taatee tarii iji ishee jaamaa ta'ee duudaa ta'ee dhalannaan waan tokko hin beeku. Haadhatu cubbuu hojjetee, abbaatu cubbuu hojjetee, habaarsa wayii qabu kanarraa kan ka'e Waaqayyo mucaa isaanii akkana godheedhanii yaadu. Kanaaf namichi kun rakkina dhalootaa qaba. Rakkina dhalootaan jedhu. Dhalootaa kaasee akkuma namaa ji'a 9 dhalatee dhalannaan jaamaa ta'e. Nama oolchu. Rakkoo karaa dhalootaatiin namatti dhufu. Rakkina karaa dhalootaa dhufe kana gaa namoonni baay'een furmaatatti laachuu hin danda'an. Dhaloota jedhaniitu xinnaanis guddaanis beekaanis wallaalanis rakkina ittiin dhalatte jedhanii maqaa akkasii namatti kennu waan ta'eef baay'ee ulfaataadha rakkoon dhalootaa. Namni abbaa faati firri nama yaalchisuudhaaf tattaaffii hin godhu. Amma tarii bara kana hoo godhe hin beeku. Kanaaf bartoonni barsiisaa jedhan. Bartoonni yeroo baay'ee Iyyasuus bira jiru. Iyyasuus wajjin deemu waan ta'eef barsiisaa jedhan. Namicha kana argitaa maaliif jaamaa ta'e dhalate? Waa'een namicha kana gaaffiitti ta'eera lakkaa biyyatti. Gaaffiitti ta'eera. Jaamummaa isaa gaaffiitti ta'eera. Yeroo tokko rakkinni keenya namatti gaaffii ta'a. Rakkinni keenya ollaatti gaaffii ta'a. Abbaa faadha kee irraa dhalatteettu gaaffii ta'a. Ani waa'uma ishii wallaale, waa'uma mucaa koo qabee wallaale, waa'uma mucayyoo koo qabee, waanuma abaluun qabee wallaaleedhu. Maaliif rakkina keessatti namni gaafa ati kuftu gaaffii keessa gala. Akkamitti akkas ta'e, akkamitti akkas taate hin jedhama. Kanaaf Phexros fa'aa maal jedhaniin bartoonni maaliif jaamaa ta'ee dhalate? Kanuma nu ibsi. Ati sakkees beetta, saarraas hin beetta, saboruus hin beetta. Mee sababuma namicha kanaa barraa jedhan. Namichi kuni rakkataadha. Jaamaadha isiniin jedheera. Maaloo yaa gooftaa namicha kana fayyise jedhaniin kadhanne. Rakkooluma namichaa baruudhaa barbaadu. Dhaloonni keenya har'aasii hiikama namaa, fayyina namaa, guddina namaa irraa rakkoo kee bareessi odeessuu barbaada. Miidhama kee bareessi odeessuu barbaada. Anannaa ajaa'ibu maaloo kadhadhuuf, maaloo hiikamu, maaloo furmaata laadhuuf, waa'uma isaa wallaalle jedhanii kadhachaa hin jiran. Rakkoo namichaa baruudhaaf garuu inni seenaa namicha kanaa jijjiiru. Haleluuyaa. Kiristoos dhufee bira namicha. Suuta jedhi harka kee ol kaafadhu. Barana haala kee geeddareen, seenaa kee geeddareen, maqaa kee geeddareen, iddoo kee geeddareen warri si beekan akkasi wallaalan godha jiinyara Waaqayyo. Lakkaa dhufeera. Cubbuu eenyutiif jedhan. Lakkaa maqaan hin taane namicha kanarra maatii isaarra jira. Gaafa rakkattan maqaan sinii ba'u waliin beektan. Hiima ishiitii, qoricha ishiitii, cubbuu ishiitii, cubbuu isaatii namaan jedhama. Sababii eenyutiifi namni waa godhee jira. Mucaan kun dhalootaa kaaseetu jaamaadha. Dargaggeessi kun jaamummaadhaan amma oomitti bara isaa xumura. Seenaa isaa kaleessas jaamaadha. Har'as jaamaadha. Waggaa darbe jaamaadha. Kanuma baqqaan jijjiiramu. Kanarra kan ka'e harka namaa eega. Mee harka kee ol kaasi. Anamma dhimma namicha jaamaa mitiif. Inni seenaa namicha kufaa kana. Seenaa nama rakkoo dhalootaa qabu kanaa geeddare. Har'a galgala kanaa kaasee seenaa kee geeddara. Ameen jedhiin jijjiiramta. Mee jijjiirameen of argaedha. Warri amantan siniif ta'a ameen. Egaa Waaqayyo dhaloota geeddaruutti baay'ee of kenna. Nu geeddaruudhaaf Waaqarraa ulfina isaa dhiisee dhufe. Har'ayyuu maaliif wangeelli nutti lallabama? Maaliif nuu kadhatama? Maaliif nutti raajamoottan jijjiiramuuf? Jijjiirama keenyatti kanaanu yoo jiraate diina keenya qofa. Nama ta'uu keenya, guddachuu keenya, dagaaguu keenya, dibamuu keenya kanaanu yoo jiraate nama diina kee ta'e qofa. Nama si jibbu qofa. Waaqayyo garuu
akkati jijjiiramtee biyya keef maatii keef ollaa keef mataa keef taatu barbaada Waaqayyo. Namni maaliif barata? Jijjiiramee maatii koo bulchaadha. Namni maaliif nagada? Ofirraa hafeen warra rakkataniif iyyuu buddeen laadhaadha. Namni kanaafidha. Meerga kee ol kaase. Guyyaa kanaa jalqabee eeyyee waggoota baay'ee sitti lallabamuu danda'a. Waggoota baay'ee ergaa dhaga'uu dandeessa. Waaqayyo akkana siin jedhaa jira. Seenaa kee ani nan jijjiira. Haala kee ani nan jijjiira. Mee nan jijjiira meedha fudhatu dubala. Si jijjiira furri Waaqayyo. Waasutuma sinii galaa deema. Namicha kana seenaan isaa isuma sana. Bara dhufaa darbaa achuma. Kanaaf cubbuu eenyuutiifi jedhanii isa gaafannaani Yesuus deebii bareedaa tokko deebise. Warra gaaffii nama gaafataniif deebii qaba. Gaaffii rakkisaa haa ta'u, gaaffii salphaa haa ta'u, Waaqayyo deebii deebisaa tureera. Kanaaf maal jedheeni Yesuus inni immoo abbaa isaatii fi haadha isaatu cubbuu hojjete miti. Inni fayyuudhaan, inni geeddaramuudhaan, inni haara'uudhaan, inni namatti dabalamuudhaan hojiin Waaqayyo akka hojjetamuudha. Lakkaa rakkachuun nama kana, lakkaa dhiphachuun nama kana, lakkaa rakkoon dhalootaa nama kana ulfina Waaqayyo akka mul'isuuf hin beektaa laata? Rakkinni sirra jiru, qorumsi sirra jiru, ulfina Waaqayyo mul'isuuf akka jiru harka kee ol kaafadhu. Nan rakkadhe, natti ulfaate, garan itti goruu wallaale, garan ilaaluu wallaale, warri jettan akkeedhu Waaqayyo ulfina kootu sirratti mul'achuuf jira. Ulfina kootu sirratti mul'achuuf jira. Akkamitti ettee si geeddareen jedhe Waaqayyo. Mee nama si cinaatti naa garagal otumaatti na argituun jijjiirama jedhame. Ameen ameen ameen. Ameen ameen ameen. Hin beeku nama lamaas keessaa qabaan. Dhaggeeffadhu nama jijjiiramu nama laman jedhe. Tokko ana tokko si. Eenyu akka taate garuu beeku nama lamatas keessa jira. Tokko ana tokko si. Waan akka jedhu galgala kanaa kaase haala keenan geeddara. Ilaalcha keenan geeddara. Dubbii keenan geeddara. Isa dursi beekan isin baran kana booda nan jijjiira seenaa kee. Waay! Hin jijjiiraman beekoni namni tokko as keessa. Dhugaa Waaqayyooti. Namicha kana namni lakkaa hin fayyadeen eegu. Namni jijjiirama hedeen eegu. Nama akkanaa kana bira dhufee Yesuus ilaale gaaffii gaafatan cubbuu eenyuutiif ennaan abbaa baadha isaa miti. No. Waan dhaloonni baay'een itti rakkate waan guyyaa sana deebii laate. Heerraatii faaniya ergaan sii qaba. Maqaatiin itti si waame sana sirraa fuudha jedhe Yesuus. Namni baay'eedha sagalee xiqqoodha. Maqaa ittiin hiriyaan jallisee si waame. Maqaa ittiin hamaan kee jallisee si waame. Inni ittiin diinni kee si waama ture sirraa ka'a. Ulfinni Waaqayyo kana booda sirratti mul'ata sirratti. Way! Ulfinni Waaqayyo akka mul'atuuf jaamaa ta'ee dhalate. Lakkaa rakkinni namichaa guyyaa eega. Boleettii koo, boleessa koo rakkinni keenya guyyaa eega. Dhibeen kee guyyaa eega. Hiphoon mana keeru guyyaa eega. Gaaffii kadhannaa kee keessa jiru waan guyyaa sii qabeera. Jabaadhu guyyaan tokko sii dhufeera. Meerka keeraasii guyyaan naagaa jedhee. Sii faga'u guyyaan. Namni narraa filatee laate sii faga'u guyyaan. Guyyaan raajuu, guyyaan lallabuu, guyyaan arguu, guyyaan dubbachuu, guyyaan barbaadamuu, guyyaan ol jechuu, ariifatee sii faga'u siif. Hingee gurbaa guyyaan. Hingee. Oh haleluuyaa. Hamma guyyaan ga'utti inni jecha beekus inni jecha hin beeknes namarratti tamaara. Hamma guyyaan ga'utti ciqilamta. Hamma guyyaan ga'utti dhiibamta. Hamma guyyaan ga'utti maqaan sirra tura. Hamma guyyaan ga'utti duuba teessa. Hamma guyyaan ga'utti haalaan hiriyaan gatamta. Gaafa guyyaan ga'e garuu ormaa babbaataata. Hin nageenyeeti. Hin nageenye gaafa guyyaan sii ga'e warra gataman lafaa kaafta. Amma guyyaan ga'utti garuu gaafa gatamtu firan qabdu, gaafa birriin qabne firan qabdu, gaafa dhukkubsattu ollaasi gaafa tun qabdu, gaafa guyyaan sii ga'e garuu, gaafa fayyite garuu, gaafa sii bari'e garuu, inni diina kee dhufee sagantaa galataa kee dhaabata. Waa'ee kee barana jalloota walitti naqa Yesuus. Waay! Meen anatu jijjiirama jedhame.
Lakke akkanuma tan du'a warri yattan adaraa rabbi isin dawwaleera natu jijjiirama ofiin hin jedhina. Garuu amma amma jirutu kanatti du'uun barbaadu jijjiirame ulfina arge heebba arge dibame barbaadame Waaqayyoon koo kabajee darbuun barbaada warri jettan garuu sin jijjiira jedha Yesus. Hin jijjiiramta. Hin jijjiiramta. Hiriyaa keetiin jijjiiramta. Dibataan itti baata. Ayyaanaan itti baata. Yesus መጣ hin dhufe gurba hin dhufe inni beellama hin qabne hin dhufe inni qaxaroo hin qabne hin dhufe inni dhimma namaan bubbulchine hin dhufe namatti matta si jalaa bulcha firatti matta si jalaa bulcha waldaatti yatta si jalaa bulchu inni dhimma kee ol kaasee hojjetu Yesus dhufee jira. Inni dhufee jennaan dhimmi keen tuttulu dhimmi keen bubbulu beellamaa sin marmaarsisu Waaqayyo irraa booda sin jijjiiradha. Meenan jijjiirama jedhaayi. Siifaa godhu Yesus. Hin beekoni nama jijjiiruu barbaade Waaqayyo. Meef qabadhu anatu jijjiirama jedhaaya. Siifaa ta'u ameen. Hin jijjiiramna kana booda. Mul'ataan hin baana. Ayyaanaan hin baana. Lafa teenyee hin kaana. Lafa tuffatamne hin kaana. Waan seenaa kee geeddareetu. Isa moo isa miti. Isii moo ishii miti. Akkamitti akkana ta'e hamma jedhanitti si geeddara. Kanaaf Yesus dhufee egaa cubbuu jaraa miti. Hojiitu hojjetama karaa namicha kana. Al takka Waaqayyo rakkina kee irra dhaabatee ulfina isaa mul'isuu barbaada. Maaliif boru ikkoo Waaqayyo kanarraa na fayyise, kanarraa na deebise, kanarraa nama na godhettee akka dhalootaaf fakkeenya taatuuf. Namicha kana hiikee, namicha kana guyyaa fideefi sambooda namichoon haleluuyaa. Hancufa lafatti tufe የሚገርም ነው. ቶሲኒቲ ማልኮት ኢሳቦ hancufaan si tajaajila. Maayini waan akkana harka sirra kaayee siin kadhatu maal gocha hancufa namatti tufuudhaan maal ganam biyyee marqee ija keetti dibuu danna. Kanaaf akkanuma sagalee siin baasu. Aloonni bara sanaas kana jechuun isaanii nafu yoo barreeffamuu baate warra argan. Garuu gooftaan waan godhu hundumaan beeka. Gooftaan jiraannaan waan ati hin eegne si fayyisuu danda'a. Namichi takka biyyoodha nan fayyadee yaadeen beeku. Ija kootti gororri naa tufamaa yaadeen beeku. Saayinsiin akkasiis hin jiru. Yoo ijatti tuftan iji namaa hin banama kan jedhu hin dhageenye. Yesus Kiristoos garuu maal godhe? Hin tufee dhoqqeessee ija namichaatti dibee dhaqii dhiqadhodhe. Gara bishaan Siloamitti erge. Namichi gaafa dhaqu hin dhiqatee harkaa deebi'ee dhufee. Daaraa jijjiirama. Ilaamee Waaqayyo gaafa si jijjiiru isa jalqabaa lafa farri itti si beeku, lafa ollaan itti si beeku, lafa gooddanyaan itti si beeku, lafa sanaa si kaasa Yesus. Meerka kee ol kaase. Lafa nama jiru of jibbeera waan ulfinaan naa kaasa horretan. Du'aan miti, salphinaan miti. Warri na duukaa jirtan ergaan sidii qaba. Lafa amma jirtu kana ulfinaanan si kaasaa jedha. Salphinaan miti, yeelloon miti, boo'ichaan miti, galataanan si kaasa. Ameen, 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 ameen. Hin dhaqee, hin dhiqatee, hin argee, nan arge jechuutti fufe. Iyesus gooftaadha. Akkamitti jijjiiramna? Isa jalqabaa gaafa Waaqayyo gara keenya dhufe. Hamma Waaqayyo gara keenya dhufnetti jijjiiramna eegina. Waaqayyo gaafa dhufe hundumtuu hin geeddaramu. Amma akkeedha Phaawulos yeroo dubbate gaafa Yesus Kiristoos deebi'ee dhufu libsuu ijaa gidduutti jijjiiramna. Dhufaatu dhumti isaallee nu geeddara. Jireenya keenya geeddara. Eenyummaa keenya geeddara. Kanaaf Waaqayyo akkasi geeddaru yoo barbaadde affeeri gara mana keetti. Jijjiirama dheebotta taanan affeeri lophee keetti. Dhaloota Kiristoosin keessa isaanitti affeeran Waaqayyo bara kam keessattuu seenaa isaanii gateen gatu. Hin jijjiira, hin aareessa, namatti dabala, kan nama keessa turre, namatti kan maqaa hin qabne, maqaa kenne, kan suurraa hin qabne, suurraa kenne, kan kennaa hin qabne, kennaa kenne, namatti dabala. Barana gooftaan akkasiin jedhu si jijjiireen biyya kee dinqisiifachiisa. Si jijjiireen ollaa kee dinqisiifachiisa. Warri naa ilaallate ergichattu ameen. Eyyee. Hamma
Yesuus dhufutti jijjiiramni hin jiru. Gaafa Yesuus gara namaa dhufu garuu amala moofaa, maqaa moofaa, hafuura hin taane, hojii hin taane jireenya namaarraa baaseetu nama haaraa nu godha. Nu geeddaruu dhufe, nu fayyisuu dhufe, namatti nu dabaluu dhufe Kiristoos. Kanaaf dhaloonni gaafa jijjiiraman Waaqa duwwaa miti, maatiin gammada, ollaan gammada, fira gammada, maatiin gammada, azaabii gammada. Duuriyyee jijjiirame namni immoo argee hin gammada malee naaru. Hiruma dhugaa namni sun nama ta'e, dhugduu ture, hattuu ture, waliin dhooftuu ture, nama reeba ture, himaayyee sakkara ture. Safuu Waaqa kana kan jedhame nama baay'ee as keessa jira. Inni kalee seenaa kee geeddare, har'a seenaa kee nan geeddara siin jedhaa jira. Hin dadhabne Waaqayyo. Jijjiiramuudhaaf fedhii qabaadha. Dhaloota jijjiiramuudhaaf fedhii qaban ta'a. Mee nama sittinaatti garagaleeti jijjiiramuudhaaf fedha qabaadhu jedhaane. Yoo jijjiiramuudhaaf fedha qabaatte jedhaane Waaqayyo akkuma jedhe si geeddaraanaa jedhaane. Eeyyee isaan booda gooftaan Yesuus Kiristoos namichaan erga kana godhedhe maal dhoqqeenatti dibdaan jenne hin ajajame namichi. Jijjiiramni jireenya keenya irratti kan inni dhufuu danda'u isa lammaffaa gaafa gooftaadhaaf ajajamne. Tokkoffaa maal isiniin jedha? Gaafa Kiristoos gara keenya dhufe. Lammaffaa gaafa Kiristoosiin dhageenye, gaafa isaaf abboomamne. Dhaloonni isa sodaatan, dhaloonni isa dhaggeeffatan, dhaloonni dubbii isaa fudhatan har'ayyuu geeddaramaniiru. Anaana geeddareera. Sis akka geeddaru nana mana. Wangeelli kun nama na godheera. Sis akka nama godhu nana mana. Harka kee ol kaas. Yeroo fayyisuun arge, yeroo hiikuun arge, yeroo nama galataan dhaabuun arge. Guyyaa kanaa kaasee waan diinni ittiin si beeke, waan namni ittiin si bare, waan ati ittiin of bartee of ceebbaatu Waaqayyo sirraa fuudhee nama haaraa si godha. Si geeddara Yesuus. Mee harka kee raasi Waaqni koona jijjiira jedha. Siif haa godhu ameen. Kanaaf Waaqayyo seenaa namaa Waaqa jijjiiruudha. Ajajamuudhaan geeddaramne. Inni dhaqee tole jedhee gaafa deebi'u argaa dhufe. Argaa dhufe. Nu amma fayyuudhaaf geeddaramuudhaaf hin barbaanne. Garuu immoo waan Waaqayyo hojjedhu jedhu godhaa raawwadhaa jedhu gochuu immoo hin barbaanne. Jijjiiramannee bonna sooromuu hin barbaanne, fayyuu hin barbaanne, dagaaguu hin barbaanne, dibamuu hin barbaanne, ajajamuu hin barbaanne. Inni akkasii kun gooftaa wajjin wal naman gashu. Jijjiirama barbaannan akkamitti akka jijjiiraman yaade. Guddachuu barbaannan akkamitti akka guddatan yaade. Dibamuu barbaannan akkamitti akka dibaman barbaade. Bakka kadhattee nama kadhannaan isa dhaga'amu akka ta'u taatu arguu barbaadda taanan waa'ee kadhannaa itti yaade. Akkamittan kadhadha, maalan kadhadha jedhaa yaada. Gaafa kanadha Waaqayyo kallattii kan namatti agarsiisu. Namichi fayyuudhaaf fedhii qaba. Akkaataa dhabe malee, karaa dhabe malee, namni rakkina keessa taa'ee asuma naa wayya jedhu hin jiru. Nama ta'e maaliif hundumtuu otoo keessaa bahee jaalataan dabalate. Garuu biyya lafaa kanarraa rakkinni hin dhumu, rakkinni hin badu. Garuu otuma rakkinni jiru waan achuma keessatti seenaa keenya geeddara. Nama waan nyaatu hin qabne waan nyaatu kenneefi. Nama waan uffatu hin qabne waan uffatu kenneefi. Nama hojii hin qabne hojii laateefi. Nama gaddeebii ayyaanarra kaa'ee waltajjiirra baase. Waan seenaa isaa geeddaree mana isaa geeddaree. Nama karra hin qabne karratti godhe harka kee ol kaasime. Yaa Waaqayyo argeera. Maqaa Yesuusin nama kana waan haaraatti naa laadhu. Ameen. Itti laadhu, itti laadhu, itti laadhu. Harka kee boottifadhuuti. Barana jijjiirameen of argaa'edha. Siif haa taasisu. Eeyyee. Kanaaf hin dhufanii ollaan kaleessa yeroo inni rakkatu hin jiran. Ollaan immoo ganama si arga, galgala si arga, sagalee kee dhaggeeffata. Gaafa loltu si dhagaa, gaafa kobaltu si dhagaa. Ollaan sittaanee jiraata waan ta'eef. Olloonni isaa warri kanaan dura utuu inni kadhatu isaa argan, utuu kadhatu arganii, utuu faarfatanii arganii hin beekan, utuu galateeffatu argee hin beekan, utuu inni boo'u maqaa gooftaa Yesuusin akka bara darbeen ta'u, utuu joortu, utuu gadditu, utuu abdii kuttuu si arganii sitti hin qoosanii barana utuu galateeffattuu si argu. Abeet abeet eenyu farraa jeelaatu utuu galateeffattuu si arguun jedhe ameen. Mee ofirratti raaji utuun galateeffadhuu na argu jedha. Siif haa godhu Yesuus. Otoo galateeffattu, otoo dirree ulfinaa dhaabattu,
otoo namoota baay'ee feebbataatu otoo barbaadamtu haleluuyaa isa of jalatti kalees arguu dadhabee of gararraatti si arga. Eessaan achi geesse eessaan baate eessaan asiin baate hamma jedhanitti waan karaa sii balaa. Namni tokko na dhaggeeffadhu tokko anaa tokko nama tokko wayiiti jijjiiramtee of argita. Suma toof wallaala ofitti deebi'e. Ana moo ana miti maa inni gooftaa kaleessa keessi dagachiisa jijjiiramni gooftaa sirratti fidu. Sakaleessa keessa dabarte aarii keessa dabarte hiyyuma keessa dabarte beela keessa dabarte dhukkuba keessa dabarte gaafa waan inni dhufeessitu qabu ana moo ana miti waan argitee hin beekne argita. Dhiiga hoolichaatiin hilaa barana sirratti arraaja hamma ofii kee of dinqisiifattutti hamma abjuu taatutti waan nakkaati jijjiiramtuun godha jedhe warri ameen jette ta'eera. Mi irkadhu nan jijjiirama jedhama. Jijjiirameen of arga jedha. Jijjiirameen na argu jedhe iraachi. Akka jette kana siifaa godhu. Akka dubbatte kana siifaa godhu. Haala kees geeddara siin jedha Waaqayyo. Iddoo keen geeddara siin jedha Waaqayyo. Maqaa salphinaa sirraa kaasee sii geeddara jedha. Warri ameenyatu sii ta'ee. Masatura bagati abo. Yela rati kamandi alabora. Hinnufte gurbaa ollaan. Isa moo isa miti. Isa moo isa miti. Dinqii dhabbo. Namichuma kalee horii kanatu santu arge. Namichuma kalee jaamaa sanatu arge. Mee ilaalimee jireenya kee. Micoonuma kalee mana kiraatti rakkatu sanatu nama ta'ee mana godhate. Micuuma kalee gaa'ela dhabe gaa'ela godhate. Warra abaadaa gaabaadiya. Birriin qabu kalee na kanatti arrammoo namaaf kenna. Harka kee ol kaas. Waaqayyo waan ittiin ollaan kee afaan qabatu wayii sirratti haafitu. Waan ittiin goddanyaan arge indeet akkamitti akkana ta'e amma jedhanitti jijjiiramni tokko mana kee irratti lafa. Jireenya kee irratti lafaa dha'u. Amee warra jedhannaa taasisiif. Waay. Gaafa sii ta'es wal harkaa fuudhanii haasa'uu isaanii nafu. Namoonni kaan eeyyee isaa jedhan. Warri ragaa qabatamaa qaban. Warri haala isaa beekan. Warri seenaa isaa beekan. Warri wayyaa isaa beekan. Warri fuula isaa beekan. Haleluuyaa. Isaa jedhan kaan. Warri kaan immoo lakkii abboo isa miti jedhan. Barana waa'een kee jedhe Waaqayyo. Warra si beekus warra si hin beeknes walii wallaalchisa. Abeet eenyuuttan dubbadhe. Walii si wallaalodhe Waaqash. Diina kee haa ta'u fira kee obbolaa kee haa ta'u simataa kee hammaati of wallaaltutti waan wayii si eebbisa wayii si kaasa jijjiirama sirratti fida siin jedha Yesuus. Merka keeraa si jijjiiramni naa dhufeera jedha. Anumatu geeddaramaa jedha maaloo. Haleluuyaa. Si geeddara mootiin araara. Si fayyisa mootiin araara. Biyya golgee. Namichi sun hin fayyee. የሚገርም ነው። እንወቀቱ akkuma bara keenya amma wanti ta'e taanaan addunyaa hunda wal ga'a. Ni biyya ormaatti ta'u daqiiqaatti as ga'a. Mandara duuchaa wal ga'iga. Biyya sana hundumaa naanna'e oduun kun. Hin dhuftee garee warra Fariisotaa. Hin dhuftee warri Saaduqii. Warri fayyina namaa irratti hin hojjenne warri seera eegdu warri sanbata maaliif fayyuu guyyaa biraa fayyuu hin danda'amanan. Qinaatanyooch inaaftota warra fayyuu namaatti naafan milkaa'uu namaatti naafan jiruu marras bakkee miti keessaa jiru gaafa sii raajamu kan jedhan gaafa ibiddi sirra dhufu kan aaran gaafa si'ii faarfatu kan arguun barbaanne si'ii kadhatu si'ii lallabu si'ii waldaa dhufu arguu kan hin barbaanne baay'ee jira safara harka kee ol kaas akka jedhee gooftaan otuma isaan arganin seenaa kee jijjiiraa deema haala kee jijjiiraa deema ol ka'umsa keetu dabalaa deema. Isa otuma leeluu biyyu fudhatee galee odu isa bit dammare min allabbat yoo wal gaanii ilil galatoomiyaa Waaqayyo ammoo duutti deemiya. Ajinama oduun isaa warra mana sagadaa geggeessan bira geega. Yoo si fayyise namicha nana. Hani abbana fayyise moo? La sifano sadi alavaya. Hani anna fayyise raajiidha inni maqaansa.
yeroo inni dhaqii dhiqadhu kana godhinaan jedhuun beeka malee iji koon argine hiyyannaan jaamaa ta'een ala dheerra galuun an argaa. Raadii baay'aa sagalee akkasiin naa dhufa jijjiiraman sirratti fiduun lallaba jalqabda jedha Yesuus. Ila nama lallabuu barbaadu shamarran keessa dargaggoota keessa haadholii gidduudha jijjiiraman sirratti fiduun lallaba jalqabda. Diinota keetti wangeela sitti laadha. Isaa fuuldura dhaabattee dhugaa naa baata. Isaanitti waa'ee koo himta. Fayyisuu koo himta. Oolchuu koo himta. Meenan lallaba jedhame. Yaadaa gaadiyaabo. Muudamsiin kennamne paastariidhaan jedhamneen raajiidhaan akka darajeetiin jedhamneen eewsi baay'iselam jalala ani beeku garuu waa tokko beeka ani jaamaa ta'een ala dheerra seenaan koo geeddarameera har'a iji koo banameera maqaa Yesuusiin ilaan abbaluurraan ala dheerra garuu dibameera abaluu keessa ture waldaa akkasii ture har'a garuu biyyuun duukaan koo ta'eera hamma jettutti waan lallabaa si baasa. Amen. Men lallaba jedhame. Nu barsiiftayi jedhan. Nu barsiiftayi. Cumbuun dhalatte ka. Maaliif sin bartuus haa ta'uu barbaaddan immoo maalumaaf sin guggube. Waan nu gube fayyuu kee miti etti sobdi. Iyyannam guyyaa sanbataa seera keenya cabseette jarri akkam godhee akkamaa godhu maali yoo walgaanii galateeffatan maqaa Yesuusiin waan orma mataa dhukkubsachiise si galateeffachiisu. Waaqayyo barana mandaruma keessattutti ishii godha. Ollaanuma keessattutti ishii godha. Hiriyaanuma wajjin ooltu biratti ishii godha. Warri ameejatu sii ta'ee qeetti fayyadamichi. Safaruma namni beekutti fayyadamichi. Akka keenya barrammaa tolee araaraan nanne safarumatti fayyadamu. Meerqa kolkaase. Biyyuma namni waa'ee kee beeku keessatti seenaa kee geeddaraa. Ilaanan tokko biyyaa ba'ee biyya warqii deemee jitti geeddarameera. Isa miti bakkuma maqaan kee qubeettan maqaa kee ol kaasa. Bakkuma jireenyi kee bareetan jireenya kee deebisa. Warri na ilaallateetu amee. Yaa Yesuus. Namitti natti tolteen. Abbaa faatii sodaatan maal miseensummaa irra ni waqu. Waan hin rakkanne iddoo awwaalchaa dhabna. Abooshaa keessaa nu baasu. Akkuma ta'etti fayyi malee maal minaa gabbaan jedha. Oqqeenis fayyi. Zayitiidhaanis fayyi. Gaaddidduudhaanis fayyi. Ati fayyuu kee bichaan nama ga'uu qaba. Ani jarreessan garuu gaafii itti ta'u. Akkami wanti si fayyiseen. Oqqeenatti dhibee dhaqeen dhiqadhee nan fayyee. Akkamitti kanaan fayyitu hin beeku. Isa gaafadhaa. Eessareen hin beeku. Maal beektaree wanti hin beeku hoo jiraate inni cubbamaa miti. Wanni nama cubbamaaf dhaga'ee hin beeku. Ila akka jedhee lallabaa jira. Yesuus qulqulluudha jechaa jira. Inni seenaa kee geeddaru inni namatti si dabalu isa qulqulluu. Kanuma lallabni kana jaalu maal tura? Inni cubbuudhaan dhalateedhanin ani isa kanan beekon. Takkaa dhaga'ee sin beeku amma nu umurii kana lakkaa'e. Waaqayyo takkaan yeroo jaamaa banu kaleessa dhagaa ture malee ani yamaan cubbamaadha yeroo waa inni godhu argeen beekon harka kee ol kaas otoo namichi kun waaqa biraa dhufuu baate seenaan koon jijjiiramu ture waan jedhee dhugaa ba'eef guyyaa kanaa kaasee jedhe waaqni waan ittiin na galateeffattuun siif hojjedha. Abeet eenyu faana akka raajin beeku ila merkata waan ittiin na jajattu waan ittiin maqaa koo ol kaaftu. Waan ittiin diinonni ittiin si sodaatan waan ittiin afaan isaanii sirraa cufamu meerqa kee ol qaabadhu waaqayyo waan akkasii sii godha barana jedha. Amee siif haa ta'u siif galateeffadhu mee gooftaa. Dhugaa fixaan jira. Bakka namichi abbaa faatii lakki innuu nama ga'aadha hamaaf gaarii adda baasee beeka inni waa'ee isaan dubbataa jedha. Isuma gaafadhaan. Namichi xinnoo miseensummaas qaba. Samuma fayyeef waldaa keessaa ba'a. Nama samuma fayyeef. Guyyaa tokko gooftaan isaa argee jabaadhodhe. Lakka akka isa fayyise. Iyyasuus akka isa fayyise baree. As deebi'ee Iyyasuustu na fayyise. Iyyasuustu seenaa koo geeddare.
Yesuus lafa kufeena kaasee jedhee biyya keessa deemee labsuutti ka'e. Gaafa fayyitan, gaafa hiikamtan, gaafa jireenyi keessan jijjiirame, nama meeqaan galateeffattan, nama meeqa seenaa koo hangeeddareessa kan jettan, namatti kan na dabale, wayyaa kan na uffachiise, tarree namaa kan na dhaabe, boquu koo kan ol qabe, Yesuus nama meeqa jedhe. Maqaa gooftaa Yesuusin kana booda waan ittiin maqaa isa dhooftu meerka ol kaasa. Akka nama sixootaa namaa kenne waan ittiin maqaa isa ol kaaftu barana Waaqayyo fuudhee shageeshii laata. Ilaala kennaa dinqii kennaa mul'ata haaraa. Eessa argatteedhanii eenyumtuu kasirraa fudhachuu hin dandeenye kennaa ajaa'ibaa tokko sii laata Yesuus. Namittiidha ija foonii bane kan keemmoo galgala kana ija hafuuraa qalbii hafuuraa sii bana. Waaqayyo waan dhaloonni dhoksaatti hojjetan sitti agarsiisuu jalqaba. Warri ameenyatu Waaqayyo taasisiif. Ija kee bana Waaqayyo. Saxaalik saafir. Hin bana Waaqayyo. Saambooden seenaa isaa geeddarame. Jarri walii galtee maal goonaree maal goona akkamitti adamna bakka charchii keenya hin ga'ine. Hin daatmata. Hin dhufin. Alayyaa hariyannaa harka galcha. Sababa fayyeefim. Sababa inni Yesuusii dhaa'eefim. Hin baasan. Abaasanis dhiisanis baguma fayyi namichi sun. Amma waa'ee namichaa na dhibe miti ammas. Inni seenaa namicha kana geeddare kan keen geeddaru. Mee yaadame hin geeddaru. Maa jettan? Meef qabadhuuti nan jijjiirrama jedhama. Dhagaanu ijoollee hin jijjiirama nama miti. Dhagaanu gaafa waggaa lakkaa'ee baroota wayii lakkaa'ee akka duraasaa miti. Bifa isaa dhabaadhe. Hin boorka. Achuma yoo taa'e hin jijjiirrama. Maqaa gooftaa Yesuusin seenaan kee, maqaan kee, haalli kee, ilaalchi kee, tajaajilli kee, abbaa koo namni fudhatu hin jiru. Deemsi kee guyyaa kanaatii jalqabee haasii jijjiirama. Oo raataanii baadiyyaa saakaatii ba'a. Afurri Waaqayyo akkana naan jedhe namoota jijjiiramaan itti ba'antu jira as gidduudha. Oo fudhadhu ergaa galala harka jijjiiramaan of argita jedhee Yesuus. Harka kee duwwaadha Waaqayyo harka kee hin eebbisa. Jireenya kee keessaa waan dhabdee Waaqayyo isa dhabdee sii fida. Jijjiirama wayiitu mana kee irratti dhufa. Uffay mee qilleensa kana irratti cal jedha harka keessa raasaati. Jireenyi koo hin jijjiirama jedha. Jadi raasi harka kee jireenyi koo hin jijjiirama. Seenaan koo hin jijjiirama. Haalli koo hin jijjiirama. Akka jette siif haa godhu Yesuus. Jijjiirame irraa kaasi. Jireenyaan jijjiirame. Deemsaan jijjiirame. Mul'ataan jijjiirame. Waaqayyo gola kee haa jijjiiru. Seenaa kee haa jijjiiru. Haalota kee haa jijjiiru. Warri ameen jetta sinii ta'eera. Si haa jijjiiru Yesuus. Jijjiirame. 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 Igoolicha seenaan kee haa jijjiiramu. Seenaan mana kee haa jijjiiramu. Seenaan hafuura kee haa jijjiiramu. Maqaa Yesuusin jijjiirama. Jireenyaan jijjiirama. Hojiin jijjiirama. Mul'ataan jijjiirama. Harka kee raafadhu waanni koona jijjiireera jedha. Jari waaqni koona jijjiireera jedhe. Si jijjiireera Yesuus. Si jijjiireera Yesuus. Haleluuyaa. Mee achi ol jedhi dhaabadhu waanni seenaa koo jijjiireera jedha. Maqaa Yesuusin akka kalee si beekanitti isin argin. Akka kalee waa'ee kee baranitti isin beekin. Guyyaa kana galgala kanaa kaasee haalli kee haa geeddaramu. Deemsi kee haa geeddaramu. Oo jijjiirame. 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 Raajaa dibaamee galataa bilillee laadhaa waaqa kanaaf. Amma harka keenya mirga ol kaafne daqiiqaa tokkoof hin kadhanna. Waaqayyo akka nu geeddaru namoota baay'ee nan geeddaru.